nabdatu goota birrilee garaa jabaata birrilee garaa jabaata lammii koo nabdatu goota maatinuu garaa jabaata. Waaqayyoon si eebbisu yeroo gabaabaa isatti fayyadamnee dhuga baatee fuunetu gara kadhataatti dabarra. Obsa guddaan dhaggeeffadhaa. Ergaa dhuga baatee kana keessa jiru calluma jedhaa dhaggeeffadhaa. Utuu namni kun dhugaa baatu obboleettiin kun waa waan ishee godhe dubbattu waan isheedhaaf ta'e kana dachaa namas keessaa ta'uuf waan qabuuf. Gooftaan ayyaana isiniif haa baay'isu. Asumaan maqaa kee eessaa akka dhufte waan Waaqayyo sii godhe nutti dubbadhu. Ani maqaan koo Addisee Taaddaseen jedhama. Lafin itti dhaladhe gandaa gurraacha lataadhaan naannoo jechuudha. Lafin amma jiraadhu immoo asuma duwwaa lamadha maalifuudha. Ani kan Waaqayyoon galateeffadhu guddaadha. Isa garuu sagalee haala koo darbee haalaan keessa jiru kana wajjin wal qabatu macaafotanii isinii kenna isinis galtanii dubbifattu luqqisii keessaa kan hin baafadhe jechuudha. Saamu'eel isa duraa 23 lakkoofsa 14 namni Waaqayyoo miti kun nu dubbisaa. Miti maayikii fudhatu. Galataan immoo Isaayyaasii 41 lakkoofsa 13 hanga 14 isa jiru naa dubbisaa. 23 Daawit masaraa lafa onaa keessa biyya gaara lafa onaa Ziif keessa hin taa'e isumatti. Saa'ol guyyaa hundumaa Daawitiin hin barbaada ture. Waaqayyo garuu dabarsee harka isaatti isa hin kennine. Ameen. Waaqayyoof galanna ta'u hiikaa qaba jecha mara geessanii. Ani Waaqayyo gooftaa kee isa harka kee mirgaa qabee hin sodaatinii ani sin gargaara osiin jedhudha. Waaqayyo ni si furu inni qulqulluu kan Israa'el. Ani ofii kootii waan ani si gargaaru yaa Yaaqoob raammoo nana yaa Israa'el titannaa joonana hin sodaatin jedhee dubbateera. Ameen. Ameen. Amma ammaan immoo sadhumaa iddoo tokko nan dubbisaa. Macaafa faarfannaa 40 lakkoofsa 1 hanga 3 dubbisaa. Ani abdii guutuudhaan Waaqayyoon nan eeggadhe. Inni immoo gara kootti jedhee iyya koo anaaf hin dhaga'e. Inni boolla uursaa bishaanii sodaachisaa keessaa dhoqqee akka suphee nama qabatu keessaas harkisee na baase. Inni miilla koo dhagaa hin sochoone irraa anaaf hin dhaabachiise. Ejjeta koos anaaf hin jabeesse. Ameen. Ani galata guddaa Waaqayyoof dhiyeessaa. Nama du'aaf kaadhimame tureeni 2014 ji'a 11ffaa keessanii ganama ka'ee waldaa deemuu fedheetanii 2014 ji'a 11ffaa keessadha. Waldaa dhaquu fedhee guyyaan isaa gaafa 8dha. Arma koo kana gaafa sanbata duraa gaafanii shaaworii galee waan ture. Sanbata guddaa ganama garuu waldaa dhaquu fedhee yommuu ilaalu dhagaasaa mana ga'utu keessa jira. Fiixeen arma kootiin moggatti keessa deebi'eera. Nayeni bucheen jedhe mucaa koo waamee dhuftee ilaaltee wayyoo mammaa koo harmi kee hin jiru meette jedhiisa jiraataan qabaa waan ta'uun jedhee isa booda waldaa dhaqee waaqeffadhee galee gara guyyaa 3 fixeetanii mana qorichaa abbaa duulaa gaafa naquu dubbichi baay'ee dheerata garuu mana gaggabaabsaa gaafa mana qorichaa abbaa duulaa dhaquu dookteriin akkas ilaalee sakatta'ii sanaa godhee ilaaleetu ati baraa turtee naan jedhe maaliif jettaniin jedhee. Armi kee kun koo si keessatti qancareera akkamitti amma kana ofirra tursite naan jennaan ni sanbata dheengaddaan of keessatti argee duras wanti natti dhaga'ame jiru ennaani waggaa 3 fi isaa olii dhanna kee keessa taa'eetu dhanna kee keessa ture akkamittiin jiraatteeti naan jedhe Kiristoosiin qabadheen jiraate. Ameen. Haalleluuyaa. Naan akkamitti jiraatteeti kun baay'ee sitti qancareera naan jedhe ennaani homaa miti Waaqayyo jiraan jedhee achi inni maccatti na dabarsee achi nan naqee gaafa naqu immoo Hinnai kara gajjallaa kan akkasii akkamee keessaa waraabee asiin akkas akkamee keessaa waraabee dookterichi sabooda akkasin naan jedhee baay'ee gaddee maalina akkamitti jiraattee naan jedhe gooftaanuma qabadheen jiraadheen jedhee baay'ee garramame gooftaama qabadheen irra ga'e maqaan isaa kan eebbifame haa ta'u. Naan sabooda nayeera xinnoo rifadheera sa'aatii 7tti deebii kottu naan jennaan hin naqe laalaa egaa 2014dha arra amman kan keessa immoo 2016 17tti darbuuf hin jedha. Innaan akkas naan jedhe dookteriin ilaa amma sammaa Adventistii dhaqii
daqiiqa sa'aatii muraasa booda opereeshinii taataati. Kanaachi guyyaa 5 hanga guyyaa 7 yoo keessa ture si ajjeesaa naan jedhe. Nan garramame. Nama akkasii miti nama kakuudha. Nama Waaqayyo kakuudhaanii ofitti na qabee jirudha. Fannoo Kiristoosiin jala dhokadhee waan hin jiruufi hinduun jedhe. Amma yeroo asii namni Waaqayyoo kun waa'ee dhiiga Kiristoosiin lallabu anammoo keessa kootii waan itti dhaga'ama giddiin taatu jecha. Yesuus Kiristoosiin namni amanatee nyaata. Waaqayyoof galanna ta'u. Adventistiitti gaa'anii dabarsu ammaaf ammatti nama waammadhu opereeshinii taataa naan jedhe. Anatu opereeshinii taa'uun jedhe naan jedhe. Maaliif jennaani? Bakka dhukkubni kee baay'ee qancareera waan ta'eef akkamitti ammaan of keessennaan naan guyyaa 5 iyyuu hin guunne of keessatti arguun goon jedhanii isa booda bakka dideen bayan nan didee opereeshinii nan dide. Sammuun kootti namanne inni itti amane Kiristoos teessoo irra jira. Mee iddoo kanatti anaaf saba kanaaf ifa akka ta'utti dhukkuba kana yeroo dubbattu akka ifanuu ta'utti doktariin macaatti si ilaale adventistiitti si ilaalan opereeshinii ta'uu qabda jedhanii dhukkubni kun maalidha siin jedhanii sitti himan. Isaan na dhossan. Si dhossan. Na dhossan gaafadheera maqaa dhukkuba kanaa immoo natti himaa jennaani inni immoo seera keenyatti na jaju waan ta'eef opereeshinii mataa taanaan jedhe. Isa booda anoonan didee ganaa egaa maqaa dhukkuba kanaa erga inni kun si keessaa baqaffamee ba'ee Keeniyaa deema. Achitti ji'a 3 tureetu dhufa. Isa booda maqaa dhukkuba kanaa sitti himnaa. Ani immoo opereeshinii moo ta'uu hin barbaanne opereeshinii ta'es akka hin namne waan hin beekuu fi Kiristoos Yesuusitti hin baqadhee nan dide doktariin kun na duukaa gadi ba'e. Maaloo haadhoo koo ennaan maal ati waa lama gidduu hirta naan jedhe laaraaji. Ati waa lama gidduu hirta yoo opereeshinii taates hin oottasiin jechuu hin dandeenyu garuu seera keenya tajajaa opereeshinii mansi godha innaan erga waa lama gidduu jiraadhe Kiristoos inni itti baqadhe na hooshan opereeshiniin ta'u wadeen didee. Meeshaa tokko harka keessa walitti deebi'aa gooftichaaf galata guddaa gina ayyaatu. Achuma harka keessatti wanta kunsi jedha jecha ishirraa yookaan afaan ishirraa fuudhee. Haaleluyyaa. Humni Kiristoos itti baqate galgala kana. Aangootu haa'oon itti faradame Waaqayyo biraa irraa shaarama. Kami tokko iyyaati narraa citeera ilaayyaata. Yoo opereeshinii taates du'uu dandeessa hin fayyita jechuu hin dandeenyu yoo dhiiftes akkasuma wanta ta'eef erga jedhame Kiristoositti nafa. Nama si bira jiru godhi tapha itti bu'iitti filannoo kee Yesuusiin godhadhu jedhaatti ma. Filannoo koo Yesuusumaan hin godhadhe nan didee nan gale manatti 2015 ji'a 3ffaa keessa konfireensii wayii turaa kana jira. Ganama waldaa lafan itti waaqeffadhu dhaqeen galgalan dhufee ulaa sanan ta'a fuula dura. Innaanas namni Waaqayyoo guddaan akkana jedheetu dubbata. Obboleettiin tokko harma kee bitaa keessa dhagaa guddaatu jira. Manni qorichaa opereeshinii taatasiin jennaan diddee. Kayyacha abbay guyyaan irraa kan keeti ilaa fuula kan ammoo taa'aa jirta harka koo mirgaa hartaanaan jedhee dhaabbatee dubbata. Kun nama shakkiin qabu jedheen fiigee asumatti na argan. Yeroo Waaqayyoo magaalattiidha hawaasnitti dubbatu hin tutturinaa kan ammoo keessa hawaasnitti hima. Fiigee nacha abbay isa booda naa kadhatee nan kufee akkasnaan jedhe namni Waaqayyoo kun erga lafan kufee ka'ee opereeshinii sin taatu harmi kee sin citu Waaqayyoo gidduu sii galeera naan jedhe. Nikila tefuna lichara kina tefuna mayu. Kota mayu wansi jira, hadi jala masa kalaga. Wansi tipana na mesona kitusi galera wakai. Wansi tilalla na mesona kitusi galera wakai. Wana tusona kitusi galera wakai. Ila kitu kana na matoko raida antoko chetera. Abayu kana tefuna kichole terema tisimi. Nan gammade bakka fiigee nacha ba'ee naa kadhatee akka amma keessatti asii achi butame kana miti namni inni silaa dhuga baatii koo fuudhee itti agarsiiseera. Boleessi tokko inni achi taa'ee galmeessaa ture. In fakkaatu yommuu laattanii ummatu argitanii isheetu jira hooyyet anuma jira. Haalleluuyaa. Anumatu jira. Isinitti hin fakkaatu utuu argitanii uumamoo badeeraa jijjiirameera kuneessaa dhaabbatteettu Kiristoosiin an dhaabadhe. Haalleluuyaa. Isa booda kadhati kun
kadhatameera gammadeera gaafa sana akkas jedhe namni waaqayyoo kun ila ammayyuu si ciniinaa jira giddii taa'an dhuguma laa bobaa koo kana jalatti achi anna ciniina ture gaafuma akkas jedhee dubbate sana utuun cannaqamuun fiigeecha ba'e naa kadhatee waaqayyoo gidduu naa galee nan oolee hinduun jiraarrayyuu haleluuyaa isa boodaa deddeebi waa'ee isaa amma daawwitiif saa'ol tiksii sanaanii dubbisiise saa'ol yeroo baay'ee daawitiin hin barbaada ture waaqayyo garuu raawwatee daawitiin harka saa'olitti hin laanne inni jechi kun innani filadheefi natti naanna'a namiidhuudhaaf yeroo baay'ee seexanii lola narratti kaasaa inuma dide waaqayyo immoo isiniif isa didu naa dide waaqayyo isumatti naa dide yommuu lafa kana dhufu immoo sagaleedhaan hin dubbatamaa wangeelaan hin dubbatamaa sagalee raajiitiin hin dubbatamaa inuma narraa lola waaqayyo inni nama musuna waan harka jabeeffate fakkaata garuu harka waaqayyootu caala isa gararraatu caala isa booda ji'a shanaffaa keessa gaafa naashinaali dhaqu seentimeetira tokko tuqaa shana si'achi siqateetu muramaa jedhan gaafa asitti dubbate guddataani baqaffamuun isa beeraa cituun isa beeraa karooreera jechuudha kinni jitu garuu waaqayyoon dide bobaadhuma Kiristoos jalatti baqadheen oole cinaacha isaa keessaa inni burqe sun naanna jiraachisa haleluuyaa hammarraatteen jiraachuun koo maqaa Kiristoosiin malee kinni tokko fudhan isa booda maallaan jedhan egaa maqaa isaa ammatti na gaafatti naashinaalitti maa jedhanii kaanseriidha jedhan kaanseriin kun immoo qancareeraa jedhe dookterichi warra siinatti muudidanii ji'a shanaffaa keessan achi dhaqee achitti kaanseriidha kaanseriin kun asitti kannaan jedhame ji'a guyyaa 5 hanga guyyaa 7 yoo keessa ture hin duutii jedhan waggaa fitee naqesayyuu achinatti naa isayyuu waggaa fitee dhatte 2015 ji'a shanaffaa keessa dhatte kaanseriidha jedhe garuu guyyaa 5 hanga guyyaa 7 yoo turte hin duuta dafee sirraa achi godhadha ati ma waggaa tokko fitee dhatte irraa hafeera jettu haleluuyaa jijjiirameera jedhina maliinu isa booda seentimeetira tokko tuqaan kana si'achi butameetu muramaa naan jedhe dookterichi inni bakka naashinaaliidha isa booda mucaa kana maal hojii fuutee dhufteeti atoo ofii kee du'a filattee kan ofitti kan carsitee naan jedhaa waan deemamaa jiruuf qaba waaqayyo dhuga baatii na godhaa nama dhugaa baatu na godha anoo kana hin duuti dookteriin na naan jedheen dhugaadha injinaaye waaqayyo duratti hin sobu as dhaabadhe injinaaye kompiitaran akkas hojjetaa altiraasawundii kana korra kaa'ee jiru takkatti wanni taanaan namni itti dawwallaan dhiisaan itti naaseenaan rakkoo hamaa keessa galeen jiraa angaruu rakkoo keessan jiru keessa Nama tokko ati galateeffannaa waaqayyoon argite walitti reeba. namni Kiristoositti baqate hin oola sabaa isinitti hima Kiristoositti baqachuun koonaan tuana ishee waaqayyo na gargaaree akkas jedhe dookteriin gaafa sanaa maqaa isaas hin beeku garuu dha'uus hin barbaadu akkas naan jedhe dhufee na bukkee taa'ee imimmaan akkas xaragataati obboleettii konaan jedhe kadhannaa kadhachiifadhu malee yooma armi kee kuncite jiraachuu hin dandeessu waan ta'eef naan jedhe kadhannaa kadhachiifadhu kadhadhu isatu si oolchuu danda'a naan jedhe rifeerii barreessee naa kenna referaalatti innaani akkas naan jedhe guyyaa ja'a hanga guyyaa 12 yoo si keessa ture si ajjeesa waan ta'eef kan kee furmaati waaqayyo harka jira garuu akkas jedhe dookteriin naan hin jedhin jedhe isheen anoon goone amma egaa deebi'een dhufe ittuma fufe kadhata koo inuma na argu ijoolleen tajaajiltoonni waldaa kana keessaa galataan naa kadhateera miti kun naa kadhateera gaafa inni baay'ee na loluchumaas hin baane inuma naa kadhatu waaqayyo harfi isaanuma narraa dha'a ji'a 11ffaa keessa 2015 jechuudha gidduu sanan ta'a kunoo waggaan isaa darbee amma waggaa lammaffaatti seeneera waaqayyo galataa argatu gidduu sanan taa'ayyuuni namootaaf kadhataa dhufe namni waaqayyo guddaan naan irraa fuudhee agarsiise naa kadhatee achi as bahiitii dhaabbadhu naan jedhe achi as hin bahee dhufe naa kadhatee akkanatti deggamametti narraa dubbateedhan sirriidhamni warri gaafa sana jirtan akkanatti deggamametti dubbateedhan 100 inni itti baasee tashalaa'eera. Sillaa bidirraa
Mano, may marka nila mga dyan ka. Atam din siya bisa manang ko, atam ko, atam sita. Amen. Hallelujah! Wakit na bata, matamayugan ang wachi marka bata. Wakayo matati kolot ang rosinabaya. Ilang sa ganang, nagalitsa na ganang. Mereka kelaman Sanchez kami be. Wadike Yesus mitaka mereka Yesus galera ya. Motor kecil na cuma nangap. Mati si sonata male. Biar si sonata male. Oke sota si sonata male. Bilana bidira baba usitina diraya. Ito po, Isa booda naa kadhate asitti 100,000tti bahee jedhee hafuurri sun dubbate jedhani. Isa booda gaafa nachi kufee ka'uu asirran daa'imee dhugaan isinitti himaa wayyaa uffachuu hin danda'u, wayyaan natti bu'uu hin danda'u. facaasaa kan guyyaa sun. Guyyaa facaasaati. Ganama wayi. Ganama. Koos, Sirriidha. jabaan. Ameen. Ilaa maddaan saaman adda. Mucaanii halkanitti mucaatu dhufee jechuudha godhe kan isin ajaa'ibee. Sirrii. Erga afurri kun birrii 100,000 fi naannoo 80 wayii keessa irraatii rukutamee ergaa bahee booda wayyaa irraa eegu. Maayini qabsiiftuu armaan kaatu. Sirrii. Lakkatti wayyaa irraa qabdi. Mucaa dhufee jama keetti qaqqabee sukkundeetu hin jiru. Koi, ilakat ka ba dun? Amang agaman siguro. Meme pukse kita lakot ka ba dun? Uta ba? Akan na ka dun. Bilami kirado ba? Utunan ko danaw. Dalam ko mani wargama. Isigoy na. Bilami kirado ba? Utunan ko danaw. Dalam ko mani wargama. Miksi sorate, bilana bendera baba usira mana merah. Bila bila apa operation sungguh, bila saya usira mana merah. Isa booda bakkaanaa kadhatamee akkuma namni waaqayyoo guddaa nama jedhe jalqaba mucaa koo waamee qabsiise. Sadaffaa irratti mucaan baay'ee jaalladhu laammoos keessatti mucaa Maartaa jedhamtu waamee qabsiise. Maartaa bok. Armeen tokko ulaa kana jiru turanii isaaniin waamee qabsiise. Maanguddoo armeen mamma fa'i. Warra ayyaana waaqayyoo irra jiru. Maartaa siidha? Maartaa isheen qabu isheen hojjeta waan iskeettaa ishee mamtuudha. Maartaa isheen kun immoo ishee amantuudha. Isa booda bakka achumarraa kaasee waaqayyoof galanna ta'u anammarraatti jira. Jiraadho. Inni kan qoricha fudhatee marfee fudhatee bifa isaa dhabee lubbuu isaa dhaba. Ani Kiristoos Yesuus isa fannoo qattanaaf jedhee lubbuu isaa dhabe samadee noone. Dhageetti baafne dhugaadhaani ogeessi nama fayyisu jechuun kan itti fayyan jira garuu kan itti fayyan. Dhugaadha namni kan itti fayyu jiru nama beeka biyya keenyaa kan kanaan du'e. Ani garuu waggaa sadaffaatti seeneera. Dhageessaniitu waggaa sadaffaatti seene. Poolis kanaan jiraata. Waaqayyo kanaan wangeela dadhaban. Hitti dhugaadha. Guyyaan shawwakkaa sadiitti darbeera. Guyyaan torba immoo isa caaluutti darbeera.
Isa booda bakka naa kadhatame nan fayyee Waaqayyoof galanna ta'u. Ani jira. Waaqayyo ulfaata. Hanga gabaabsina. Waggaa sadaffaa kana gama jiraata. Waggaa sadaffaa kun. Erga gaafa mallattoon sun afurri sun rukutamee cabee fi mallattoo ati duroo ofirratti argitu maal argatu? Gaaf tokko waa'ee dhugabaatti dubbannaan waan an xumuree dhufuun qaba jedhe. Wanta sana xumurtee dhufte arga. Xinnoo laanne yeroo itti deddeebi'ee lolu qaba. Garuu narratti hin hojjenne. Sirratti hin hojjenne. Dhiibbitee baasisa dhuma. Kana xumureen bu'a. Gaafa hin sodaatini. Baasi hin sodaatin. Fedhi mi'a. Harka isa mirgaachi asitti qaba. Baala alaa baasisee deemeree boobaa. Injiruun kunoo godheera. Goseera waan. Goseera waan ta'e. Daqiiqa sekeendii tokko achumaas na ilaala badhu. Dhugumaan dibamee waamichi narra jira taanaan. Sekeendii kanaa jalqabe. Lammaffaa akka ta'u ofirratti hin argine. Yoo jiru jalbii kun hollatee raafamee addu. Bakka Waaqayyoo biraa sirratti ajaje. Yes. Yes. Rola separa la baja. The power of Jesus' name. Yola isarma akana tuya ko nakikita. Amen. Yes. Second the sharif ataka ukichana si chips yo. Adimas kan. Dia tu ndoma. Sira kaburi akaya susana jana chena.